Hai dhiifama oona agooti wanti bira waynas galuu deema gabbeetiin siraa deema. Akka feete ta'e. Ani jechuun amma. Mee amma iyyee hadhayyib mana inni dhufte aniin tun haadhaan maaniiti dhufte naan qixxaatte na tumtee miti ammoo duba maaltuutu si deebise dhiifama na gaafachuudha. Faayoon baan. Eenyu isa kana eeyyaa? Eenyu ijoollee? Keessummaadha bara keessummaadha. Eenyu keessummaan? Ana keessummaadha. Eenyuti? Ana. Ana bara. Hai. Bo? Maal si goota gaa? Faaya wallahi dhiifamaan si gaafachuu dhufe. Eenyu laa si raaban? Bicooteetiin na raabaniini. Hai namta karraa ulaan maniin jenneeni gaa. Yaani adii. Maal si fidere deem? Ya dhiifamaan si gaafachuu dhufe siif raajullee raajuun seera. Natu moo dhufte moo dhiifama na gaafachuu? Laa dhiifamaan si gaafachuu dhufe. Hai maal si fide mana hai? Yaani taa'e buleetii qaalii taa'e. Hai natu taalu deem taa'u. Laa wallahi dhiifamaan si gaafachuu dhufe. Duboo gataa hiree maal si kaasa? Kala atillee gataa jechuun dhiifamaan si gaafachuu dhufe. Dhiifama maal? Yaani gataa jechuun dhiifamaan. Mana dhuftee na tumtee ammas dhuftee natu moo dhufte moo dhiifama jechuu dhufte? Laa dhiifamaan si gaafachuu dhufe. Gitaa inarra. Tamam raajuun seera. Maaltiin beekaree raaju bakka inni jiru? Yaani wajjin jirtanii? Wajjin hin jiru. Jechuun dhiifamummaan isin gaafachuu dhufe naa balleessi. Dhiifamummaan ati na gaafachuu dhufte kun kam dhiyoota mana dhuftee na tumteeme mana hiyyannatti hin deebiin jeessi gadi hin dhiisne. Yaani wanni lolaaf hin deebine ammalleedha dhiifamummaan gaafachuu dhufe. Yaani yeroo sanii balleesseetiin jiraanii kalaas dogongora badii ijoonte waa hunda irraa hubadheetiin dhufe amma dhiifamuu si gaafachuu. Badii xiyyaa. Aywa. Obboleettii ijaarsa kiyyala keessee badii xiyyeetta. Ay jechuun jalan keenyanii san jechuun waan dabre bakka amma san hunda dhiisnee bakka dhiifamummaa si gaafachuu dhufe. Andifama akkanaa akka baaree obboleettiin ta'e obboleettii ta'eef maam geessitee ijaarsa kiyyarra fiitee amma haaree deebisee dhiifamaa jechuudha. Deebisee deebisee hin jenne mana kiyya. Jechuun san yeroo duraatiif waan hin balleessee badii xiyyeessan beekeetiin dhiifamuu si gaafachuu dhufe malee waan biraatiin miti. Dhiifama. Dhiifama kuma lafa kaatee akkuma raajuutti akkuma qoomatee dhuftee dhiifama naa goota. Yaa waa adiidha irraa akkanumatti dhufee. Hayiloonni garguu wanta kana nama balleesse nama qabatee nama sanii wajjin balu kanatti hin balleesse dhiifama godha. Akka dhiifama naa gootu godha jaa malee siif raajuun akkamatti nama yaatanii dhiifama jettan maal immoo akka kun. Yaani jechuun amma. Mee amma iyyee hadhayyib mana inni dhufte aniin tun haadhaan maaniiti dhufte naan qixxaatte na tumtee miti ammoo duba maaltuutu si deebise dhiifama na gaafachuudhaaf. Ay jechuun akkanumatti san dirqama dhiifama si gaafachuun qabaa jeetiin dhufe balleessaa jee hunda beekee malee jechuun nama fidadhee dhufuudhaaf namni sanis beekee waan hin beeku oolu ni beeka jee yaadu gan nama fidachuun bareeda ture. Akka aadaa keenyaatti ree kun. Akka aadaa keenyaatti. Sirraa waan hin baane kun nama gartee akka aadaa keenyaatti namni walitti aaree nama santu dhufee jidduu taa'ee balleessaa san nama tokkorra muruu danda'an. Amma mootii akkanatti immoo anaas balleesse duraanis suma dhufe mana kiyyanna. Ati ammaan tana wanni dhufteef raajuu bilbiltee raajuun mana hin jiru siin jennaan ni tumettee dhufte malee hawaa kun dhiifama kophaa akkanumatti ol seenanii dhiifama namaan jeen nageenya reen. Ay laa wallahi saniif hin dhufne. Sanii dhuftee bar mee eenyu wajjin dhuftee dhiifama na gaafachuu. Jechuun ani kophaatti dhufeen si gaafachuu dhufe maal. Akka inni mana hin jirres ni beektaar walii bilbiltanii wal quba qabtanii. Laa wal quban qabnuuni ani beekee isinuma duubayin akka isin dhiifama walii gootan bakka harkee hedduu takka gammadeeni bakka anilleen akkuma isaa san dhiifama naa gootu jeeniin sobboleessa yoo waan ta'eef gammadee bakka akkasi dhufe jechuudha. Anjamaa na gootaa bara gammadee dhufte. Gammadee dhufte osoo gammadee dhufte amma fakkeenyaaf gammadee dhufte silaa akka meetu kana dhugaadha. Gammadee dhufe jechuun hin danda'an. Maaliif jennaan gaafa ammaan dura waliin dhuftanii itti araaramin naan jette san anaa fuusisaa naan jettee bara anaa fuusisaa naan jettee na dhaadattee kuttee akkasuma dhugaa naa gootee fuusiste. Aramaan si gammachiise ree? Ay jechuun san osoo hin ta'in yeroo san ilmi namaa tokko ni dogongoruu uumama. Maaltu dogongorsiise? Kan beeku ilmi namaa kan mataan sammuun isaa fayyaa qabdu kamitti dogongora? Gaaf sana ammallee deebi'ee maaliif ni beektaa ati iddoo san loluu turte yeroo loltu sanaanis aareetumaan innaa akkasitti bakka ni jiraami. Maaltu si aarse aniin tun dhalaadhaa miti dhalaa nuguu dhiirti dhalaa biraarratti ooftu numa aarti ni beektaa. Garuu akka obboleettii teetiin nan laalle har'a akka gartee an obboleessa kee teettutti akka obboleettii teetiin nan laalle guyyaa san. Amma irra fuusisaa naan jettee na biraa kuttee akkasuma dhugaa godhattee intala san geessiteef. Ani amma saniif aara sitti hin qabu. Maal ta'uuf mana kiyya dhuftee na tumuu na barbaada maaltu si fide? Ay jechuun kan yeroo duraa. Akkuma lafaa kee dhiifama akkamitti si godhan boru na deebita. Boru akkamitti si deebita yeroo duraa sanii obboleettii laalaa jeessa waan dhufetti atillee na aarsiteen ammoo garuu dhiifamaa si gaafachuu dhufeen. Dhiifama akkam na gaafachuu dhufte? Dhiifamummaan si gaafachuu. Arreeyoon dhiifama si godhe amma mee namta kan jiran eenyu irratti dhiifama si godheetiin dhiifama naa gootee maal itti si beeku danda'u? Ati naa godhi malee nama barbaachisaa dhiifama godhu. Bara nama amti siin hin jenne. Anis nama amti atis nama amti siin hin jenne. Atis ilma namaa anis ilma namaa. Garuu yoo boru na deebite eenyutti si himadha. Boru jechuun. Akkuma calje'ee si dhiifama godhee boru yoo na deebite
Ay eenyutti mee gaafsan maaliif dhiifama gooteef gaafa inni dhufee durus tumsa yoo naanya maaliif hin godheef hin jaalle. Ay jechuun lubbuu jara namni masoola ta'uu danda'u hin jiru ani san jechuun dhufee fi bakka dhiifamas gaafadhee naa goote khalaas wanti kan jiru akka obbolummaa wal qabannee hojjaana malee jechuun si tumuu fi maarree maltumaa fideewu. Inni kana godhattu uleen dhiyoo tanas tuma san tusa isaa dhufu. Haye. Akkasitti ni dheetti si deebisa. Ulee jechaan dhufee amma mana kana. Maal si fidee kophaa ta'e? Jechuun dhiifamaan si gaafachuu dhufee. Hayi. Dhiifamni kana lafaa kaanii namaa godhan eessa jira? Ay amma jechuun uleef dhufte uleen sin geenye ulee hanqa amma dura na goote atu na tumtee akkas na hiitee na cafeette san bakka san hunda dhiiseetiin barreeffam fadhee dhiifamas gaafachuu dhufeen. Ay saniif mana kiyyanna dhufte duba nama mana kiyyanna dhufte an akkaan fedhe godhu mirgan qabaa barsan. Mirgani qabda. Feetu irraan fadhu feetu dhiisi garuu santu sirraa xiqqaate amma sitti fidadda mukaatee narraa deemtare. Ay jechuun dhiifamaan si gaafachuu dhufe ulee maltumaa fideewu. Siintuma mootuba kaatee narraa deemtam. Ay jechuun faayatus gabbaa'e garuutu. Maaf intas gabbaa nama akkasi deengatti dhufe mana kanatti obboleettii isaatiif jecha lubbuu nu baasu na dhufeen harrakkam jeen dhiifamu godhaafan. Ay akkaana lubbuu si baasu keessan waachillee wayi lubbuun tee baate duba silaa ana baasu kaatee wayiiti. Anis silaa siin baasaa beekaatiin ilmi kun atiin kun ilma Oromooti jeen si dhiise silaa akka ati na dhufte sani lubbuu suman baasaanii. Eeyywaa kalaas. Garuu ilma Oromooti jeen si yaadee si baase. Akkuma oggaa san na baaftitti ammallee dhiifamas gaafachuu dhufee tamaa ammayyee naan jiitii na gaggeessire. Akkamittiin lafaa kee dhiifama si godhe si gaggeessa. Hayi jechuun dirqama nama fiduun qabaa dhiifama. Akkamittiin beekaan dhiifamaati na gaafachuu dhufuu kee na tumuu dhufuuf dhiifama na gaafachuu maaltiin beekaan. Hayi jechuun si tumuuf hin dhufne maaliif ni beektaa namni tokko ni dongoraa yeroo duraa dongoree si dhufe anis sababa sanitti aariitiin obboleettii yaachuu dhufe malee waan biraatii miti amma garuu dhiifamaan si gaafachuu dhufe. Amma akkana dhiifama ta'isee dhiifama naan jettu kan siif hin godhan akka qobaate ha'i nama fidaddu nama sana irratti hin dhiifama si godha. Jechuun bar nama fiduun faayidaan qabu maaliif ni jettee namni. Faayidaa maan qabneeti. Hayi. Nama yoo. Na balleessee maaliin si beekuu danda'an. Gaafa na dhufteef akkuma dhuftee na tumtee miti ammallee akkuma na dhuftee teessee dhiifama gisee naan jette maarratti mee maal na balleessee si beekan. Nama fidii nama irratti hin dhiifama si godha san ta'uu baannaan keenyarraa mulaan bana jirti. Jechuun. Akka seente akka hibe. Ayyee egaa akka saade raajuun seeraan. Raajuu isinii wal quba qaba maaltti hin beekan. Maaltti hin beekan. Karaa asirratti dabalee yaamaan qaba. Bilbilee haga irratti bilbilee taarra bilbilee ka'aa ammaan durallee si manarraa baase ammallee arrallee inni mana galuu garraanii manarraa hin baasettee dhufte irra bilbilii baase fa'a. Jechuun saniif hin dhufne reen. Maaliif dhufte irratti bilbilaa maaltu fidee oolu. Jechuun ati nama fidadde ittiin biree. Nama raajuu fidattaatu. Jechuun saayibaaf isaan qaba saayibaaf. Saayibaaf isa qabda. Ammi qulfiin akkanaatu nan bantooniiti kabajaa. Taniin gartee tanis kabajee mana kanarraa hidharraa siifas baasee sanuu na galatoonfadhuuti. Tatumuu na gartee tamana na tumuu dhufte san nama fidadhu ka'e. Jechuun namni ammaan tanaa bar yoon inni fidadheettes bakka kana bakka araarama deemtuun yoo jetteen nama waliin nu araarsee jetteen bakka ajaa'ibiraatiin qabaasin jaa haruuza fa'aa jettee mana hin deemsu jala namni ammaa. Haay maal jechuure manguddoon akkamti akkas namaan jette manguddoon hin beekanis. Jechuun amma namni garagalee jira bakka araa jiru dawwaleetiin isa yaamaan. Isa malee dhiifamuun godhe itti gaasira. Isa siin hin jenne manguddoon siin jee isa siin hin jenne. Manguddoon hin jirtu hin jee baranis. Ajee yaama harratti. Raqamni isaa dhaama ja'a. Dhaama ja'a. Dhaamsa deetteen kan mana taa'een sirra bilbilaati dhaamsa deetteen. Akkamittiin waluun agarree eegaan guyyaan asii deeme sanii akkamitti dhaamsa deetteen. Sabaa jibda. Waliin agarree dhugumaan siima silaa jiraatee ani jechuun isin lamee wajjin jirtan. Anama qulfin akkanaatu nan bantu bargaabu. Wajjin jirtanii dhiifamaan isin lachuu qabda jechuu dhufee bara. Ilma Oromooti jeen dhiifama sii godhe miti ammaan tani yoo harka narraan fedhin qaybe. Yoo harka narraa fete qofa taa'e mana kana. Harka jechuun harka sirraan fadhu. Maal feetaree. Jechuun dhiifama si gaafadheetuma beetumaan deemu deemaa bara. Way dhiifama naaf dadhu qosi hin jenne maal ta'e. Namni jiruun si jeba kabdatan namni amma. Yoo namni jiraanne gaafirraa dhiifama naan godhin narraa manuma kiyyarraa narraa fire. Jechuun. Nan tukkini manuma kiyyarraa narraa fire. Dhiifama hoo naa goote wayi si bira wayi as galuu deema beetiin siraa deema. Akka feete ta'e haa feetu Itoophiyaa gali maal mana kiyyootti natu misiijee. Ammallee mana kiyyootti dhiifama na gaafadhu siin jenneeran. Jechuun. Isin dhuftee miti nama fidadhu qoos siin jeemti diddee miti beekaa kayyinarraa maal barbaade. Laal amma sitti himeetiin jira namni yoo amma irratti golee gartee manguddootaaf amma haruusaa jira fa'aa yoo jennu ni dhufan garuu nama waliin nu araarsu yookaan akkana yoo jennu jaarsaa jaartii wal araarsu yoo ta'e manguddoon ammaan dhuftu. Dubbii yaani hedduu dubbachuu jirta. Fayyiti. Amma jechuun dhiifama osoo naan goone jabbeetiin deema. Alamman tana tasanii nan galchu. Teessee mataan nyaatee nan dhiifama jettee karaa mana hulaan baatuun si argaamti. Kawalleera dubbee narra. Narraa bee. Mana kana buluun dhufnee badhiifaman si kaabtu. Buluu dhufteef siin jee gurbaa.
Ayyee. Kai been sinjee. Dhiifame namni tokko gidee oolan dhiifama olii godha dhiifama goruu maal du'a. Hin godhine dhiifama akkanatti hayyoo boru deebitee na tumteen ejjesteen beekaa. Situmuu maaltu maal fidee? Aja gaafa duraa sana tumuu maaltu fidee dhufte. Yaani obboleettii ta'e bara ana gartee ala dhaabbattee narra bilbiltee ana obboleettii isiiti naa gabbaasee jettee san arraboota jaarsa jala deebiti qofan siin jaa hin deebitee naan jettee sumaaf hin gadhiis. Garuu ilaa mana kiyyaa maaltu si fide. Yeroo sanatti lolu jirta waltumuu jirta micoodha saniifiin dhufee bakka dhufe malee waan bira. Tumuu dhuftee bira gizee sanii. Situmuu dhufne ilaaluuf hin dhufe yeroo sanii. Gizee saniif anumatu muna dhuftere. Ilaaluuf hin dhufe. Ana manna noo jin dubbii dheertuu hin danda'u si wajjiniiti. Yoo amma akkana teessee dubbii dheertuu dubbatte waatu waan biraa dhufa ka'e. Ka'e osoo lolliin. Maal egaa? Ani bari ilmoo Oromoo waan taateef hin gartee gaafa si hidheessan hidharraa si baasee himti. Ani amma garuu akka obboleessattis ilaaleetti si baasee himti. Maaltu si deebise mana kanatti. Dhiifama si gaafachuu. Ani amma dhiifama akkanaa kana fadhuu siin jeemu hin jedhu. Ati na gootee nuula billi garaa kana keessaa nabjaa. Amma dubbinatti guddisiniita duraaniitti sinatti kahaasiniiti. Hiji haa. Amma tana kee narraa bahe. Fuula kee kanarra waan biraa ibsa. Anu taati na goote billi naga isaa achitti jirtu dhiifamaa si gaafadhu jedhu dhufi malee waan biraatiin itti duba maal eltammoo maal sirratti. Sirraa deemna kaa. Kai deemee eenyu taasise. Dhiifamaa si gaafachuu dhufeemi. Eenyu taasise. Karaa sirraa deemee gaafata. Namni ammaa garee jabaata. Achumaanuu kaameraan si waraabu jira. Kaameraamaan.